jedheen haadha wayyuu jedheen haadha gamnaa jedheen haadha gameeyyii jedheen kanaaf kanaa miti. Obsituu jedheen gorsituu jedheen haadha manaa jedheen haadha bultii jedheen haadha ilmaa jedheen haadha manaa haadha ardaa haadha lafa haadha lafee jedheen kanama kanaa miti. Eeyya dubartiin akkas ta'utu sirra jiraata. Tokkoffarratti dubartiin dureettiidha. Dhageeffadhaa yaa dubartoota keenya obboloota keenya obboleettiiwwan keenya. Qabla بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل مجيء الإسلام وفانس إسلام ما درا إرقام نبي محمد درا إلى الجن يادن يالي وندبرتو ترتجي فما تران كفادا فشلادا فقطادا يرادا ددبادا إلى الجو تجاجدي حاسو تجاجدي إبسو تجاجدي دبرترت لاتا دبرترت جيجيسا تران جتشودا كان ما كنامت إبسا كيست كما كيست كباجا كيست الفينا كيستي ميرجا إشي هير إشي سير إشي سربا وكين أبسط راني جتشو كانون دسا إتسي كانون دسا كمبلس دوبارتي كانوا الكابي دوبارتي كانوا الكابتشيسي دوبارتي كميرجومسي دوبارتي كانانغا فومسي دين الإسلام أمانتا إسلام مالات قرآن كينيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مكانامت خليص دوبارتين إرجمتو رجلانين خليص دوبارتين هيتي دا خليص دوبارتين دبتشون دندس دوبارتين ملتشون دندت وفتشون دندس دبتة فلتشون دندس ميت أم تمير جيسة يجتشون دندس جاني توران دوبارتين هرّيدا كان مكانامت كباجان كاب دولفين كاب جاني توران شوف دوبارتين غرغرام تورا جاني توران خليص تران كتجاجلتو مناق أفا hojiin kee kaayoon kee meeshaa dhiquu mana haruu qixxaa xafaaxafu eelee dhaabuu qofa ta'ee ture kanuma kanaa miti kan hunda keessaa kasi baase kan hunda keessaa kasi kaasuu danda'e diinul islaam wal qur'aan wal hadiisu wal rasuul sallallahu alayhi wa sallam kiyyata qur'aanaati qajeelfama amantaa islaamummaati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam sibaatee barna muhammad matarra sibaatee beetta kanuma kanaa miti ol si qabde beetta islaamummaan kana waan ta'eefi dubartoonni qabxoo ta'an tarreesse kana akkana ta'u wanti si daangessu wanti si dhowwin jiru wanti akkana ta'u si dhowwu yookiin si daangessu kaayoo dhabummaa mala dhabummaa fala dhabummaa of dhabummaa baraan buluu gadaan buluu yeroon buluu faranjiin buluu yahudaan buluu gizeen buluu gideen buluu haganu yoo quraanaan bulte yoo hadiisaan bulte yoo qajeelfama uumaa fi uumii kabajji safuuf safeeffannaan bulte qabxoota kanoonni akka isin hin taane goonen jiru isinii tarreessa. Tokkoffaa dubartiin dureettiidha siin jedha. Dubartiin dureettiidha. Hojjechuu dandeessi, dalaguu dandeessi akkanuma akkanaa miti. Hiyyummaan madaba isiitii miti, hiyyummaan uffata isiitii miti akkanuma akkanaa miti. Dubartiin hiyyeettiidha. Hojjechuu hin dandeessu, waa fiduu hin dandeessu, xaarachuu hin dandeessu, tattaafachuu hin dandeessu kalee sadii turan. Dubartiin hirkattuudha, harka namaa eegdi. شوف حافظتودا حفتودا هيتيدا جيتشاتودا موتس دوبارتين دوريتي كانوا كلامت أدا مساجد إجارة جرت مراكز إجارة جرت بانكي إجارة جرت كانوا كلامتي مساكين هيوتا ربطوت حركة كلية بيتي كيسة ترجمان فيدا تجاجلا كانوا كلامت دوريتي تاتي أغرسيف تونا أغرسيف تيجر تاجتودا كانوا كلامتي دوبارتين الكتودا كيسة نمايد كيسة جارسايد biri jaarsaayid gaafa jaarsi do'achiin duuti gaafa jaarsi injireen dhaamti jiraachuun dandeessu jechaa turan har'a garuu agarsiiftee jirta afaan sontaan hojiidhaan kana waan ta'eef dubartiin hiyyeetti miti maqaa hiyyeetti jedhu san ofirraa jijjiirachuu qabda kanama kanaa miti dubartiin hiyyeetti miti tattaaffachuudha yaaltuudha of jijjiirtuudha kanama kanaa miti kakaatuudha dadammaqtuudha jechuudha qabxiin itti aanu dubartiin dandamachiiftuudha jedha dubartii jechuun dandamachiiftuudha dubartii waan kuffiftu waa ijaarti kanama kanaa miti waan kufi ol qabdi waan cite hodhiti waan cabe surpiti dubartii kanaan beekamti beeta waan jaalate qajeelchiti waan fagaate kalisiti waan dhokate mul'isti dubartiin dandamachiiftuudha biyya kufte dandamachiifti jaarsa kufi ol qabdi ilmaan kufi ol qabdi ollaa kufi ol qabdi hawaasa kufi ol qabdi dubartiin akkanuma akkanaa miti kana waan ta'eef dubartiin biyya diigdi laal dubartiin biyya diigdu dubartiin jaarsa diigdu dubartiin bultii diigdu dubartiin ilmaan diigdu dubartiin ollaa diigdu dubartiin haqa yookiin maalummaa dubartummaan guuttatiin yookiin argatin jechuudha akkanuma akkanaa miti dubartiin dandamachiiftuudha
kaleessa ambiyoota bira ka dhaabbate dubartiidha. Kaleessa ambiyoota ka bira dhaabbate dubartiidha. Akkanaa miti. Udhukuru taarika Khadijata binti Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Seenaa Khadijaa yaadadha. Shuf, seenaa Khadijaa yaadadha. Inni itti aanu dubartiin dammaqtuudha jedha. Dubartii jechuun dammaqtuudha jedha. Lakkoomsi dubartiin dammaqtu jechuun maal jechuu? Dubartiin raftuu miti, dubartiin saftuu miti, dubartiin cabxuu, dubartiin dabduu miti. Saazokeen anaa dhuftan inshallah isinii dabarsa. Xumuru ga'een jira. Dubartiin dammaqtuudha jedha. Dammaqtee waa dammaqsiti. Kakaatiin waa kakaasti. Akkana waa kanaa miti. Sammuun dammaqtuudha. Seenaadhaan dammaqtuudha. Haasa'aan dammaqtuudha. Amalaan dammaqtuudha. Barnootaan dammaqtuudha. Kaayoon dammaqtuudha. Naamusaan dammaqtuudha. Obsaan dammaqtuudha dubartiin. Akkanuma akkanaa miti. Dubartiin raftu. Dubartiin saftu. Dubartiin cabtu. Dubartiin dabdu. Dubartiin akkuma argite taatu. Ka sammuun raftu. Ka seenaan raftu. Ka kaayoon raftu. Ka amalaan raftu. Ka naamusaan raftu. Tokko abbaa warraa kuffisti. Lama mana ishee kuffisti. Sadi ilmaan ishee kuffisti. Afur hawaasa irratti dhiibbaa qabdi jechuudha. Kanuma kanaan hawaasa irratti dhiibbaa qabdi. Maaliif jennaan ka'umsi hawaasaa ka'umsi uummataa dubartiidha waan ta'eedhaaf jecha kanuma kanaan ka'umsi mukaa iddaa beekta mukni gaafa iddi jabu maal ta'a gubbaan isaa bada. Ka'umsi hawaasaa ka'umsi uummataa aalama kana ka hori aalama kana ka fide dubartiidha kanuma akkanaa miti. Gaafa dubartiin raftu gaafa dubartiin saftu yookiin dabdu aalamatu kufa biyyattu kufa. Yeroo addaa keessatti deebii argachuu dandeessan jechuudha kanuma akkanaa miti. Inni itti aanu dubartiin dorgomtuudha jedha. Dubartii jechuun dorgomtuudha jedha. Shoof dubartiin buna dhaabuu qofaaf hin dorgomtu beekta. Eelee dhaabuu qofaaf hin dorgomtu beekta. Siree afuu qofaaf, meeshaa dhiquu qofaaf akkanuma kanaa miti. Mana walaawaluu qofaaf hin dorgomtu. Hadha dhageeffadha dubartoonni dhugaa rabbis. Buna dhaabuu irratti tokkoffaa. Eelee dhaabuu irratti aandanya, mana haduu irratti, algaa afur irratti, dhiqataa fi dibata irratti akkaataa jaarsatti kunuunsan tokkoffaa akkanuma kanaa miti. Garuu barmoota irraa dorgommii akkam qabdi? Uumaa biraa dorgommii akkam qabdi? Uumee biraa dorgommii akkam qabdi? Amantaa biraa dorgommii akkam qabdi? Hawaasummaa keessa dorgommii akkam qabdi? Ilmaan irraa dorgommii akkam qabdi yoo jenne kufaa jetta akkanuma akkanaa miti. Shoof dubartoonni shamarroonni eelee dhaabaa keessatti akka saffaa tokkoffatti himan. Buna dhaabuu keessatti, mana haruu keessatti, waa daraddaluu, waa algaa sirreessuu keessatti tokkoffaan himan. Hirmaannaa amantaa dhufnaan zeero. Hirmaannaa barnootaa dhufnaan zeero. Hirmaannaa beekumsaa dhufnaan zeero. Hirmaannaa hawaasummaa irratti zeero jechuudha kanuma kanaa miti. Dubartiin dorgomtuudha. Akka dorgomtuu hin taane wanti si dhugu wanti si rakkisu hin jiru. Akkanuma akkanaa miti. Barnootaan dorgomuu dandeetta. Diinagdeen dorgomuu dandeetta. Haasawaan dorgomuu dandeessa. Ilmaan barsiifattee dorgomuu dandeessa. Akkanuma akkanaa miti. Kaayoodhaan dorgomuu dandeetta. Kutannoon dorgomuu dandeetta. Shoof sirna uume keessatti illee dorgomuu dandeessa. Kanuma kanaa miti. Duuba deemtu miti dubartiin. Duuba deemtu miti bar. Harkuma nama dha'uun hin beekamtu bara kanuma akkanaa miti. Harka shubbisuu qofa dibbee dha'uu qofa hin beekamtu dubartiin akkanuma akkanaa miti. Nama sirbuu qofa nama irbuu qofa hin beekamtu dubartiin dorgomtuudha akkanuma akkanaa miti. Yoo fi dadhabde ilmaan dorgomsiifti. Yoo fi dadhabde jaarsa dorgomsiifti. Yoo fi dadhabde ollaa dorgomsiifti. Yoo fi dadhabde ilmaan garaa isiitii bahee dorgomsiifti. Akkanuma akkanaa miti. Diinagdeen dorgomsiifti. Barnootaan dorgomsiifti. Yeroo addaa keessatti deebii isiniif dhiisa. Shanaffaa irratti dhaabee guyyaa biraatti isinii geessa. Inni itti aanu dubartiin durfamtuudha jedha. Dubartii jechuun durfamtuudha jedha. Maal jechuudha? Dubartiin durfamtuudha. Maaliin durfamti? Eessatti durfamti? Eenyuuf durfamti? Maqaa dubartiiti beeki. Hiika dubartiiti wanti tarreessaa wanta himaa jiru kun akkana akkanaa dubartiin akkatti ibsamti. Uumeen akkatti ibse uumaan akkatti ibse kanuma akkanaa miti. Seera akkatti ibse heera akkatti ibse jechuudha. Dubartiin durfamtu jechuun kabajaaf durfamti dubartiin. Akkanuma akkanaa miti. Barnootaaf durfamti. Ulfinaan durfamti. Biyyaaf durfamti. Gorsaaf durfamti. Araaraaf durfamti. Shuuf tasgabbinaaf durfamti dubartiin akkanuma akkanaa miti. Hadha garuu maaliif durfamaa jirra obboloota keenya? Maaliif durfamaa dubartiin hadha yordaa keessatti? Maaliif hangafamti? Eessa simatamti? Eenyu simatamti? Eenyutu si simataa jira? Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya
qabiyyiin dubartii jedhu dhiiraadha waan ta'eef kun kaa'umsatti itti fayyadamna. Dubartii jechuun akka nama ibse kana faallaan kanaallee gana dhiyaata waan ta'eedhaaf jecha haadhaaf asirratti ibsaa dubartiin akkana ta'uu dandeessi. Dubartiin akkanaan ibsamti. Laal dubartiin kaayoo qabdu, dubartiin kaaya qabdu, dubartiin naamusa qabdu, dubartiin amala qabdu, dubartiin safuu safeeffannaa qabdu bifa kanaan ibsamti. Yoomu jechuudha akkanuma akkanaa miti. Tokkoffaa dureetti, lammaffaa dandamachiiftuu, sadaffaa dammaqtuu, afuraffaa dorgomtuu, shanaffaan durfamtuudha kan jedhu kanaan ibsamti. Akkan akka hin ta'uu dandeessu sa'a bal'aa hin qabneef silaa ragoota adda addaa ibinti adda addaa fayyadamuu dandeenya. Hadhaaf haa ga'u inshaAllah gama ustaazota biraatti carraa laata. Anaa walitti deebina qabiyyee kanaan inshaAllah taala sirriitti nu faana bu'aasaniin jenna. Hayyee ustaazni lakkoomsa sadirratti argamtan anaa dhufu lakkoomsanii anaa dhufu isiniin jenna. Mee maayikii banadha. Baarakallahu fiikum fajazakumullahu khair. Ustaazni lakkoomsa shanii banadhaame. أيوة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ما شاء الله. والنسي لا تبتمو والثاني تبتجرا جزاه الله خيرا وانقاري تبتجرا يعني كيسوما توكي يوجين نمون نستوفن يوكا غرين كدرسي كبن فاجرا namni lakkoofsa sadirra jiran kun yoo sa'aatii darsii ta'e natti hima. Yoo sa'aatii darsii ta'e ammoo anillee waa jedhee waa isinirraa deema. Kanaaf inshallah azaa wal barbaachisu jechuudha. Fadha maara kan qabu ustaazina maara kan qabu. Hayya inshallah dubartiin akkuma isheen jedhaa jiru Abummaa keessatti shoora olaanaa qabanii waan gartee islaamummaa keessatti dubartiin qabdu himnee waan geessinuu miti. Kanaaf dubartoonni kennallee akka dubartoota akkasiisan ta'an maayikii qabadhaamuu nama lakkoofsa furii san ta'an hawwii guddaa qabna. Maaliif jennaan dubartii jechuun haawwota namoota gurguddaati. Namoota gurguddaa irraa masjiida mara maqaan isaanii dubbatamu dubartii guddise. Masjiidni keessatti maqaan Imaamu Ahmad hin dhaamne hin jiru. Masjiidni keessatti maqaan Bukaarii hin dhaamne hin jiru. Maqaan Muslimii hin dhaamne hin jiru. Sheekul Islaam bakki itti hin jedhamne hin jiru. Imaamu Shaafii namoota kanneen hunda namoota taarika keessatti beekaman namoota gurguddaa kitaaba hedduu allafan ka islaamummaa waa hedduu gumaachan kana hunda eentu guddisee dubartii guddisee. Irra caalaan isaanii yatiimallee kan turan ka abbaallee hin qabne ka qaraasisee faara bu'ee darasummaa ergee gargaaree diin irra jajjabeessee qaraasisee bakka saniin ga'e haawwota jecha dubartoota jecha. Kanaaf wanni ustaazni sumaasaan waan baay'ee namatti tolu dubartii jechuun facaaftuu hawaasaati. Ka hawaasni muluun isii irraa duniyaa wal gahe. Eenyu jennaan amma jecha Ingiliffaa tokko jira. Maazar taan waan jedhamtu jira. Daa'imni dura afaan eenyu barata? Afaan haadhaa barata. Namni daa'ima afaan barsiisu eenyu? Haadha jecha. Inshallah dubartoota keenya isinillee akka dubartii akkasii taatan hawwinaa hawwii guddaa qabnaa. Dubartii akkasii rabbi sinaa godhu ta diin dhaabdu ta hawaasa ijaartu dubartiin dubartii hawaasa ijaartu jechaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana ulfeessinee jedha. Walaqad karramnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri. Ilma namaa kana isa ulfeesse. Bahara keessa illee yaabbii isaa goonee jedhee dubbata. Ilma namaa kana keessa maayikii qabadhaa jazaakumullahu khairan. Ilma namaa kana keessa ammas karrama al-mar'a. Jaa al-Qur'aanu wa karrama al-mar'a. Qur'aanni dhufee dubartii ulfeessee jechuudha.
dubartii kabaja dubartii fide jechuudha. Rabbii kabaja isinii fide kana alhamdulillah namni jettamee laayikii naa godha anuma wajjiinu akkana alhamdulillah alamin anillee kunoo tuqe laayikii zaman asiin duraa dubartiin uduu jirtu awwaalamtu turte. Uduu jirtu lubbuun uduu jirtu awwaalan ture. Wamin ajaa'ibihi biyya teenya kana keessatti illee awwaalaa turan jechuudha. Biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessattuu warri durii dubartii yoo mana tokkotti deddeebisee dhalatte awwaalaa turan. Dur yeroo rasuulli ergaman sanitti yeroo hawaasa dubartii jirtu awwaalutti ergaman. Duuba wajaa al-Qur'aanu wakarrama al-mar'a. Qur'aanni dhufee dubartii ulfeesse kabajaa itti godhe. Falillahi alhamdu. Yaquulu tabaaraka wa ta'aala wa iza al-maw'uudatu su'ilat bi'ayyi zambin qutilat. Duuba ulfinna yookaa azaabni warra gartee yeroo san dubartii jirtu awwaalutti hammaatu irraa qiyaamaa jechuun yeroo isiin zamana jaahiliyyaa awwaalamte gaafatamtu zambimmaa ati hojje maali? Badimmaan tantee maali? Wannummaan si awwaalaniif maali? Maaluma daleeydatummaan jedhamtee gaafatamte. Kana jechuun azaabni guddaan badiin guddaan warra awwaaltota irratti akka jiraatu rabbiin kanaan ibsa jechuudha. Kanaaf akka islaamummaatti dubartiin bakka addaa qabdi. Akka warri garigariin jedhu miti. Warri garigariin amma islaamummaan mirga dubartii dhiibdi. Islaamummaan maal godhuu dhabaniif dubartiin bakka argite deemuu dhabdeef, akka argite dubbatu, akka argite uffatuu dhabdeef, kabaja dhabdee akka muuzii walirraa quuncisanii ta'uu dhabdeef jechuudha. Amma warra durii sin jaahiliyyaan durii maal goote dubartii jirtuu awwaalteemi namaatu awwaale nama biraati qaama biraatiin awwaalamte. Jaahiliyyaan ammaa garuu akka dubartiin uf awwaaltu goote jechuudha. Kamtu dhaala wal bira qabuu dandeenya. Jaahiliyyaan ammaa akka dubartiin mataa isiitiin uf awwaaltu goote. Kamtu silaa wayya. Ka durii sanirra wayya jechuudha. Ka jirtuu namni biraa awwaale kana. Yeroo ammaa immoo akka dubartiin uf awwaaltu godhe. Fil jaahiliyyatil qadiima dubartii harka ofiitiin namoonni awwaalan. Fil jaahiliyyatil hadiisa warra zamanaawi taane addunyaan gartee qaroomina keessa jirti. Civilizationiin guddate maalii yoo jedhamee dubbatu keessatti dubartii marzii dhuddee dubartii gartee ufuutee duututu argame. Ufii uf ajjeefte. Akka ufii uf ajjeessu jaahiliyyaa ammaa kanatu godha jechuudha. Kanatu irra bada jechuudha. Ka durii san irra wayya jaahiliyyaa durii san irra wayya ka ammaa kun bada. Ka ammaa kun maal godhe? Eessaan dubartii miidhame? Islaamummaan dubartiin takka fira isheetiin waliin malee karaan deemin. Uffata gaarii haa uffattu. Qaamni isii silaa dhokachuu qabu haa dhokatu. Uffata gaarii haa uffattu. Uffata shari'aa haa uffattu. Wanni dubartii gartee islaamummaan hin cinqitii jedhee warri gariin dubbatu kana qofa. Ka isaanii keessattuuti kanaa nabii jaabar. Warra akkas jedhu sanillee amantaan biroo sanillee maal jedha haa uffattu jedha. Kanaaf jaahiliyyaan ammaatun eessaan dubartii awwaaltee yoo jettani wama hunda mirga kenniteef bakka barbaadde bulii. Abbaa barbaadde waliin deemi, abbaa barbaadde hiiki, abbaa barbaadde dhiisi, karaa barbaadde deemi jette. Karaa barbaadan deemuu san irratti dubartii meeqatu ulfaan ofirraa baasa jettee marzii dhugee ka gartee lubbuun isii bahe hedduu jira jechuudha. Kana maaltu godhee jaahiliyyaa ammaa tana wallaala ammaa zamana civilizationii zamana qaroominaa zamana jedhamu keessatti zamana dubartiin ufiin itti lubbuu ufii baaftuu keessa jira jechuudha. Kanaaf inshaallah islaamummaan jaa al-islaamu wa karrama al-mar'a. Islaamummaan dhuftee dubartii ulfeessite kabaja itti goote.
dubartiin islaamummaa keessatti akka haadhaatti ilaalamti. Dubartiin akka obboleettiitti ilaalamti. Dubartiin akka haadha warraatti ilaalamti. Dubartiin akka adaadaatti ilaalamti. Kanaaf islaamummaan keetti godhe kana jechuudha. Amma warra gartee qaroomne jiru keessatti nama gartee abbaa ufiin himanne intala abbaa ufii himatteen dandeenyetu dhaltaa jira miti. Isaa olaala biyyoota biraa warra gartee qaroomne jee qaroomaan daangaa tare keessatti daa'ima abbaa ufii hin beekne abbaa ufii himatee hin beekne kamtu irra kabajame intala abbaa ufii himatee hin beekne eessuma ufii hin beekne adaadaa ufii hin beekne kanneentu dhalataa jira biyya biraatitti warra qaroomne jiru biratti. Islaama birattoo eessuma